baay'ee kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii gaaddisee YouTube hundi keessanii akkam jirtu nagaa keessanii nageenya jaalala waaqayyo lafa bakka jirtanitti hundumaa keessanii faa baay'atu. Egaa waaqayyo bakka lafa jirutti tikaatii nuuf ta'ee balaa hamaa baraata isaatiirraa waaqayyo nu oolchu jechuutiin hin jaalladha. Duraan dursee miidiyaa kanarratti wanti argaa jiru har'aa fi kaleecha fi gadda jechuudha. Gadda hubatteen nagee kalee duuteen dhagahee obboleettii teenyaa jaalatamtuu fi kabajamtuu yuutuubara kan taate akkasumas intala Oromoo sabboontuu baay'ee kennaa addaa qabdu intala cimtuu. Egaa addunyaa tana jireenyi biyya lafaa kun yeroo tokko yeroo itti ilaaltu nama dhiba yeroo isin hin jedhu nuti kaayyoo keenya kaayyoo isa fuulduraa malee akka duutetu ni jirtu iyyuu quban qabnu dhugaa dubbachuudha. Gadda guddaan natti dhaga'ame dhugaa ani hin beeku ani namni tokko dhibamanii dhafis hin du'anii dhibamteefis hin duutu jechuudha. Kinoo tasa dhabamuunis jira. Bichaa waaqayyo haadha ishii saniif jajjabina ishii dhabaa kennu. Haadhaaf jajjabina haa kennu. Ijoollee ishiitillee waaqayyo ishee haa guddisu. Itti aansuudhaan immoo nafsi ishee amaaru waaqayyo. Mucayyoo kennaa addaa qabduudha. Baay'ee ishii daawwadhaa ture yuutuubii ishiitti irratti cimtuu baay'ee nama cimtuudha. Garuuyyuu ani dhugaa dubbachuudhaaf dubbachuu hin dandeenye. Sobanatti fakkaataa gaara dirasii argu kana jechuudha. Waaqayyo lubbuu ishee amaaru haadha isheetiif firoottan isheetiif ijoollee isheetis waaqayyo ishee haa guddisu. Ishiin deemtee jirti karaa rabbii karaa dhugaa deemtee jirti. Jireenyi tana bakka nuti ilaalle hanga addunyaa tanarra jirru boru maal taana jennu kaayyoo keenya gara fuulduraa umrii keenyallee biyya ormaatti fixaa jirra. Dhugaa barumsa guddaa arganna mucayyoo tanarraa maaliif jenna kanaaf beeku ani dhugaa waaqa harmee ishiidha kan azaazan irra jiridha. Harmee ishiittuu namatti baay'ee nama azaazana waan hundaaf iyyuu waaqayyo lubbuu ishee amaaru. Lafa bakka jirtanitti hunda keessanii warra mana namaa hojjennu hundi keenya yoo warri biyya ofiitii baanee mana namaa hojjennus akkasumas kun immoo yaa sababa malee qaniidha. Qaniin qabee nama hin kennine. Osoo du'a qanii beekanii sila maal gochuu jala dhaabbatanii miti maal godhanii miti garuu hiriyoota ishii keessaa dhabamtee jirti. Waaqayyo bichaan lubbuu ishee amaaru. Warroota ishee jaalannu hundi isaaniitu iyyuu warroonni ishee takataataltan warroonni ishee dinqisiifattan hunda keessaniyyuu waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu. Ishis lubbuu ishee amaaru. Keessattuu haadha jajjabina waaqayyo haa kennuufi. Kana ta'amee sanaan dura immoo viidiyoo ishiin dubbatte tokko kan garaa na nyaatedha. Isatti sin dabarsa ishee daawwadhaati. Waaqayyo lubbuu ishee amaaru haadha isheetiif jajjabina haa kennu jedhaatu koomentii na barreessaa. Dhugaa koomentii barreessadha. Waaqayyo jajjabina haa kennuufi neenja ulfaata dhugaa rabbi baay'ee ulfaata. Video kana isheetti sin dabarsa. Isla rabbiin gaafa uumisan qadara xiyyaarsni harka kaa'ee islaanii sin dararamu akka hin dararamne ni godha akka hin cinqamne akka hin rakkanne akka hin miidhamne akka hin yaadne akka hin aarre akka bas wanta ka hin dhabne sila akkasiin hin godha namaa ol ni godha wala waan hundaan qabeenyaanis raahaanis sammuunis waan fedhen qalbii teenya tasgabbeessee silaa isaa walala garuu qadarri harka hin jiru nuti ni uumamne garuu qadarri keenya rabbii bira jira isaa walala gaafa tuunus waan nutus riskii teenyaas gammachuu teenyaas jaalalli tunis riskiidha. Riskii qofa maallaqa qofa osoo hin ta'in maallaqa argachuuf ilmoo argachuuf fayyaa argachuuf qofa osoo hin ta'in jaalalli riskiidha.
jaalala dhuunfaa osoo hin ta'in jaalala ilma namaa jechuudha. Jaalala jibbamtuu namaa hin ta'in jibbamtuu namaa ta'urra yookaan jibbamaa namaa ta'urra jaalatamaa namaa yoo taate hedduu takka bareedaadha. Akka sheekna keenya gaafa ijoollee quraanaa rabbiin gaafa uumisan yoo warra keenyas jaalatan wanta keessa jaalataa jedhu. Islaanis hin dararamu. Binsanii asumatti deemuu deemuudha. Akka jiraamni akka rakkanne akka miidhamne akka yaadne akka aarree akka rabbiillee hin gorini wanta ka hin dhabne wallahi hin godha namaa ol hin godha wala waan qabeenyaa israa'aanis sammuu ta'uu ka'ee rabbi naa qabu jechuudha. Waan sareen qalbii